Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam oltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee kan biyya keessaa fi biyya alaa isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amin Shubbiseetiin. Walitti qabaan Komishinii Gamtaa Afrikaa dhimma naannoo kibba dhiha Somaaliyaa irratti mariin akka taasifamu waamicha dhiheessan. Godaantonni 22 bidiruu humna ol feetee imalaa turte irra turan guyyoota 6 booda handaara galaana Giriikitti dhumuu wardiyaan handaara galaanichaa beeksise. Baha giddu galeessaa keessatti rakkoo boba'aa caalaa rakkoon bishaanii mudachaa jiraachuun himame. Ameerikaa keessatti namoonni miiliyoona 30tti siqan hiriira bahuun himameera kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu kana akka itti aanutti isin daawwachiifna nu waliin tura. Walitti qabaan Komishinii Gamtaa Afrikaa dhimma naannoo kibba dhiha Somaaliyaa irratti mariin akka taasifamu waamicha dhiheessan. Walitti qabaan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf walitti bu'iinsa naannoo kibba dhiha Somaaliyaa keessatti hammaachaa jiru hordofuudhaan qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi marii akka taasisan waamicha dhiheessaniiru. Ibsa Komishiniin Gamtaa Afrikaa baaseen walitti qabaan kun dhimmoota naannichatti adeemaa jiran itti dhihoodhaan hordofaa akka jiranii fi haalli hammaachaa kan jiru ta'uu akkasumas tasgabbii nageenya tokkummaa fi gargaarsa namoomaatiif taasifamu irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechuun yaaddoo qaban himaniiru. Manni maree biyyaalessaa dhimmoota hunda kan hammatu irratti mari'achuu fi waliigaltee uumuudhaaf akka furtuutti kan tajaajilu ta'uu eeruun gareen hundi wal dhabdee jiru nageenyaan hiikuudhaaf caasaa kanatti haala ijaaraa ta'een akka itti fayyadaman gorsaniitii kan isaan jiran. Ibsichi akka addeessetti wal dhabdeen mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo gidduu jiru kun marii qofaan furamuu akka qabuu fi deeggarsi akkasumas tokkummaan barbaachisaa ta'een mirkaneesseetii kan isaan jiran. Walitti qabaan kun gama hundaanuu of eeggannoon akka taasifamu gochoota haalaa jiru kana daran hammeessan irraa of qusatamuu akka qabu gamtichi nageenya tasgabbii ijaarsa biyyaatiif kan deeggarsa tumsu ta'uu himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun erga deeggarsa yeroo ce'umsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessatti kan dhimma naannoo kibba dhihaa kanaa dhihoo hordofaa jiraachuu himuun yaaddoo walitti bu'iinsa hammaachaa jiru kana irratti qabus ibseera. Dhaabbatichi gabaasaawwan naannoo kibba dhihaa irraa bahan dhiyoon hordofaa jira jechuu fi waldhabdeen siyaasaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi mootummoota naannoo gidduu jiru mariidhaan furamuu qaba kan jedhe ergamichi kun yoo hin taane garuu tasgabbii nageenya tokkummaa fi haala namoomaa biyyattii keessa jiru daran hammeessaa jedhan. Dabalataanis mariin ijaaraa akka taasifamuu fi gochoota gara hidhannootti isaan geessan irraa of qusachuu akka qabus waamicha dhiyeesseera. Godaantonni 22 bidiruu kallattiin jalaa badeen imalaa ture qarqara galaana Giriikitti dhumuun himame. Godaantonni 22 bidiruu humnaa ol feetee imalaa turterra turan guyyoota 6 booda handaara galaana Giriikitti dhumuu wardiyaaleen handaara Giriik himaniiru. Dubartii fi daa'ima takka dabalatee namoota 26 jimaata darbee kana doonii eejensii daangaa Awurooppaatiin lubbuun isaanii baraaramaniiru jechuun himameera. Namoonni lama odola Kireet irraa kan jirtu irra kan jirtu Herakliyoon keessatti hospitaalatti geeffamaniiru. Bidiruun godaantotaa kun baha Liibiyaatti kan argamtu buufata Tobruk jedhamu irraa bitootessa 21 akka kaatee ajaansi France Press gabaasee ture. Haala qilleensaa hamaa fi nyaataa fi bishaan dhabuudhaan godaantonni kunneen dhumaatii kanaaf saaxileera jechuudhaan wardiyyaan galaanaa kun himeera. Giriikii fi Xaaliyaan godaantota sanada hin qabne hedduu kaaba Afrikaa fi Turkii irraa ka'an galaana Meeditiraaniyaa irraa Awurooppaa akka ceehan kan isaan simatan. Irra caalaan godaantota kanaa waqtii haalli qilleensaa hamaan hin jirre kan yeroo gannaa irratti kan imalan yoo ta'u bidiruun kun kallattiin jalaa baddee guyyoota 6 imaltoonni nyaataa fi dhugaatii malee galaanarra turan jedhe wardiyyaan handaara galaana Giriik. Boodarra magaalaa Leeraapeetiraa kan odola Kireet irraa jirturra fageenya handaara kiiloomeetira 53 irratti dhaabbattee turte. Aangawwan Giriik namoonni lama Suudaan kibbaa kan umriin isaanii 19 fi 22 ta'an namoota daddabarsuudhaan shakkaman kanaan wal qabatanii to'atamaniiru jedhe. Amma seeraan ala biyya seenuu fi of eeggannoo dhabaan nama saaxiluun yookaan nama fixuudhaan dhimmi isaanii qoratamaa jira. Wardiyyaan handaara galaanaa Giriik namoonni 21 lubbuun isaanii baraaramee Baangilaadesh irraa 4 Suudaan kibbaa fi kaan ammoo Chaad irraa akka ta'e himeera. Bara 2025 keessa qofa godaantonni 41,000 fi 696 imala galaanarraan Giriik seenuu ragaan ejensii dhimmoota godaantota addunyaa ni mul'isa. Bara kana hanga yoonaa godaantonni 4,000 ol imala akkasiitiin Giriik dhaqqabanii kan isaan jiran yoo ta'u, imalli kun balaafamaa fi lubbuu namaa balaa irra kan buusudha.
Akka ragaa UN'tti bara 2025 darbe keessa baha Meeditiraaniyaa qofatti godaantonni 103 dhumaniiru yookaan achi buuteen isaanii dhabameera. Baatii muddee keessa reeffi godaantota 17 handaaruma kana keessatti yeroo wal fakkaataatti argamuun ammoo kan yaadatamudha. Baha giddugaleessaa keessatti rakkoo boba'aa caalaa rakkoon bishaanii hammaachuu mala jechuuf himamaara. Waraanni baha giddugaleessaa qabeenya boba'aa wajjin akka wal qabatu ni himama. Ameerikaa fi Israa'el waraanni Iraan waliin eegalan babal'achaa deemuu hordofee bishaanis madda walitti bu'iinsa kanaa ta'uu akka danda'u himamaati kan inni jiru. Bishaan qulqulluu addunyaan qabdu keessaa kan biyyoota galoo galaanaa kana keessatti argamu dhibbantaa lama kan hin caalle ta'us ni himama. Keessattuu jabana warraaqsa industirii boba'aa bara 1950moota booda dhiibbaa naannichatti uumameen bishaan kuraawaa yookaan bishaan sooqiddaa calalanii itti fayyadamuudhaan hanga guyyaa har'aa gahaniiru. Akka dhaabbata qorannoo idil addunyaa Faransaay tokkotti bishaan Kuweet harka dhibba keessaa harki 90 bishaan kuraawaa irraa qulqulleeffamuudha. Kan ooman dhibbantaa 86, Saudi Arabiyaa 70 fi United Arab Emirates 42 kan bishaan keessaa kan ta'u bishaan kuraawaa qulqulleeffatanii akka dhugan ragaan kun ni mul'isa. Bara faranjoota 2021tti warshaaleen biyyoota kanneenii bishaan qulqulleessan keessaa oomishni bishaanii guyyatti bahu meetira toonii miiliyoona 20 caalaa jedhama. Misooma qonnaa fi oomishni nyaataa biyyoota galoo galaanaa bishaan kuraawaa irratti kan hundaa'edha. Akka haalootti fudhatamus misooma bishaanii akka iddoo xiyyeeffannoo haleellaa gochuudhaan qaama tarsiimoo waraanaa Iraan ta'uun fudhatameera. Mootummoonni biyyoota galoo galaanaa kanneenii bu'uuraaleen misoomaa isaanii yoo haleelaman Ameerikaa fi Israa'el irratti dhiibbaa gochuu danda'u jechuun biyya Kwaataritti Piroofeesarri Yuunivarsiitii Kaaba Lixaa Maark Oowaan Joons dubbateera. Haleellaan Iraan rifaatuu uumuudhaaf kan kiyyeeffate yoo ta'u kunis siviilonni turuu yookaan dhiyeessuu akka dadhabanis himamaa jira. Iraan kallattiidhaan warshaa bishaan kuraawaa qulqulleessuu rukutteerti jechuun Bahareen himatteerti. Iraan gama isheetiin haleellaa Ameerikaa ulaa Hormuz keessatti kan argamu dhaabbanni bishaanii odola Qaasim keessatti argamu miidhamuu ibsiteerti. Dubaayitti buufata Jabal Alii irratti haleellaa Iraan gooteen warshaaleen gurguddoon bishaan calalan keessaa tokko cinatti raawwatamuu himameera. Ammallee United Arab Emirates keessatti kan argamu buufata bishaan calallii dhuunfaa fi madda anniisaa Fujaayiraa F1 jedhamu cinatti balaan ibiddaa qabatamuu himeeti kan inni jiru. Kuweet buufanni calallii Doha West cinatti argamu haleellaa dirooniitiin miidhaan cimaan akka irra gahee himeeti kan inni jiru. Iraaniif kun adeemsa waa akeekuuf mallattoo kennuuti jedhu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaa Yuunivarsiitii bishaanii naannoo fi fayyaa Piroofeesar Kaavin Maadaanii. Oduu biraatiin Iraan giddugala industirii Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa raawwachuun dhagahame. Iraan giddugala industirii kibba Israa'elitti argamu irratti haleellaa misaa'ilaa raawwatteerti. Waraanni Israa'el akka beeksisetti haleellaa Teheraan giddugala industiriiwwanii irratti raawwattee warshaa oomisha keemikaalaa irratti ibiddi cimaan qabachuu ragaa baheera. Tajaajila ittisa balaa ibiddaa Israa'el ibidda warshaa keemikaalaa irratti qabate dhaamsuudhaaf tattaaffii taasisaa jira jechuun hime. Hojjettoonni fi jiraattonni naannawaa haleellichi itti raawwatame jiraatan bakka nageenyi isaa eegame akka turanis himataniiru. Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan haaloo bahuudhaaf dhaabbilee ijoo michuu Washingitanii fi Teel Aviv ta'an naannicha keessatti argaman haleellaa raawwachaa jiraachuun isaanii beekama. Haaluma wal fakkaatuun Israa'el haleellaa buufata ajaja waraanaa fi giddugala oomisha meeshaalee waraanaa Iraan irratti kan xiyyeeffate raawwachuu ishee himtee jirti. Huutiin Yaman marsaa lammaffaatiif Iraan deeggaruudhaan Israa'el irratti waraana baneera. Waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banametti makamuudhaan gareen hidhattoota Huutii Yaman jedhamuun ufwaamuu Israa'el irratti yeroo lammaffaatiif haleellaa raawwachuu ibseera. Garichi xiyyeeffannoowwan waraanaa Israa'el irratti haleellaawwan misaa'ilotaa fi diroonii raawwachuu dubbi himaan garichaa Yahyaa Saariin himaniiru. Garichi guyyoota itti aanan haleellaa wal fakkaataa akka raawwatu akeekkachiisanii kan jiran yoo ta'u gama biraatiin Ameerikaan Iraanitti duula addaa waraana lafarraa bobbaasuu qophii akka jirtu himteerti. Waraanni Ameerikaa loltoota 10,000 lakkaa'amaniif duula waraanaa lafoo torbaanotaaf turu eegaluuf karoorsuu ibseera. Karoorri kun hanga ammaatti pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp irraa eeyyama akka hin arganne aangawoonni biyyattii wabeeffachuudhaan Washington Post gabaaseera. Haala waraanni kun itti fufee jiruun Doonaald Tiraamp boba'aa Iraan keessa jiru fudhachuu nan danda'a jechuun dubbate. Doonaald Tiraamp boba'aa Iraan keessa jiru fudhachuu nan danda'a kan jedhe yoo ta'u kana godhuu kan danda'u ammoo gurtuu boba'aa Iraan kan taate odola Kaarge jedhamtu qabachuudhaan jechuunis himeera.
Gaaffii fi deebii Financial Times wajjin taasiseen Doonaald Tiraamp odola kana salphatti fudhachuu akka danda'u himateetii kan inni jiru. Iraan ammoo tarkaanfii haaloo bahuu fudhattu bal'istee yuunivarsiitiiwwanii fi manneen qondaaltota US fi Israa'el irratti haleellawwan raawwachuudhaaf dandeetteerti. Afyaa'iin paarlamaa Iraan humnoonni Iraan loltoonni Ameerikaa dachee isaanii irra ejjannaan bokkaa ibiddaa itti roobsina jechuun dhaadateera. Mata duree mootii hin barbaannu jedhuun guutuu Ameerikaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamuu itti fufeera. Hiriira mootii hin barbaannu jedhuun guutummaa Ameerikaa keessatti uummanni kumaatamaan lakkaa'amu bahee Tiraamp mormaa jiraachuu guutummaa magaalota Ameerikaa keessatti hiriironni itti fufanii akka oolanis himamaa jira. Hiriirri erga mootii hin barbaannu jedhu of keessaa qabu kun kan qophaa'ee yeroo sadaffaadhaaf bahame itti fufee jira. Hiriirri imaammatoota bulchiinsa Doonaald Tiraamp kanneen akka waraana Iraan, godaantota adamsuu, immigireeshiniin raawwatamaa jiruu fi qaala'insa jireenyaa irratti xiyyeeffate mormiidhaan bahameera. Tiraamp akka abbaa irreetti nu bulchuu fedha, garuu kun Ameerikaadha, aangoon kan ummataati, kan abbaa irree mootii hin ta'u jechuudhaan namoonni hiriira kana irratti hirmaatan dubbataniiru. Dubbi himtuun White House Tiraamp hiriirichaan sagantaa maraatummaa ofii wal dhaannachuudhaaf jechuu fi kan dhimmi hiriirri kun isaan ilaallatu riippoortaroota akka gabaasan kaffalameef jechuunis qeeqeera. Sanbata duraa hiriirri New York, Washington DC fi Los Angeles dabalatee magaalota gurguddoo hundatti bahamee ture. Hiriirri kun hanga dhumaatti kan itti fufe yoo ta'u, akkasumas hiriirtota duraa fakkeewwan moodela Tiraampii fi pirezidaantii itti aanaa Ameerikaa J.D. Vaansii fi qondaaltota kaawwan irraa fakkii isaanii qabatanii bahaniiru. Hiriirota mootii hin barbaannu kumaatamaan lakkaa'aman bahan keessaa tokko kan sanbata duraa Minisootaa keessatti iddoo ji'oota darbe keessatti namoonni itti ajjeefamanitti baheera. Ajjechaan lammiilee kanneenii fi rifaatuu guddaa kan uume yoo ta'u, tooftaa bulchiinsi Doonaald Tiraamp immigireeshinii irratti hordofu irratti biyyattii guutumatti mormii kaasee jira. Isteetonni Ameerikaa baay'een eegdota masaraa bobbaasanii turan, garuu qindeessitoonni hiriiraa akka jedhanitti hiriirichi nagahaan xumurameera jedhan. Tiraamp erga lammaffaa White Houseitti deebi'ee as aangoo isaa babal'ifachaa jira. Ajaja qaama raawwachiisaa jedhamu fayyadamuudhaan caasaa mootummaa federaalaa diigaa jira. Eegdota masaraa bobbaasuudhaan bulchitoota magaalotaa dura dhaabbataa jira jechuun himama. Doonaald Tiraamp aangoota bulchiinsa ol'aanoo seera raawwachiisan akka namoota ilaalcha siyaasaa isa morman adamsan waamicha godheera. Gochaawwan isaa kunneen kan Ameerikaa deebisanii ijaaran yaadee jedha. Abbaa irree jedhamuudhaan kan qeeqamu hin fudhatu, mootii naan jedhu, ani garuu mootii miti jechuudhaan Fox News irratti yeroo dhihaate himee ture. Qeeqtonni isaa gariin gochaawwan bulchiinsa isaa heermaleessaa fi balaa dimokiraasii Ameerikaa jechuudhaan akeekkachiisa kennaniiru. Hiriirri ammaa kun guutuu Ameerikaa keessatti namoota miiliyoona 30tti siquu hirmaachisiira jechuunis himama. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya, oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isin daawwachiisaa turre kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufu daawwadha.